السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تعرف خبزمتوتا ورم خانوس هردفتن هند غيسنو أكيد مبلين كي قبضني فيه قبضني كيس نجي قبضنا بدين كبا مبلين كي أكمل فيديو انت غيسجو تي أكيد سنجد جباتن إلمان رمو ونتي هندينو بكيس سنجرتن تي أكيد جباتن أبدين سن راقبا أكسوماس كما قرتن خلي فيديو فاميلي أجعلو هذا من ساعتي في أباي ساعة في فاميلي ساوندا وبين الرتي جودا في تي في أمارة ردي سني جراني ديبي أماس وني هدو تكنما جايب سيسا هجعلون دوئي أكيد تسلانو تيران تنسبرو تكا هجعلو نماتو جيسيريني سابي إني أكيد تسلاران تنسبرو أكم توري سلا أران تنجوهر أول به هجعلون دوئي نمون درا دوئي سبرا جيني سبرا توري سلا أران تنكا هجعلون دوئي سنتي قوتون نخيني توكو هداسينو باتني نمانو تقبنو إجي نخيسا قراني مني لأنه قباتني مكناني سببني مال رتي دموزن ديو مني دمكن مال بلسني دموزن داني أما سجديبني فيدني دوا هجالو داخنا شنيتو أجيسي مهو قوخنا مال خيسا فرني مال ديفنا أرانتنا فورني تي هذا في بايساتي في فاميلي سا فوتو إسا خرر دابني سيدة دامنا في من جاني أوفاتورن ديمني قلقلا سولتجي قرن أوكي ولتجي زي قرن سنة بيجين أما درو حاسي جرا هرياخي خامو قرني تجي خانيني فين كغاري وجيراتو ترجي أوكي أما خورنن سرن وجي وجراتني مالي في دوسان دفن بك خنا مالي في أبيجي نركمن مثلا فكين يوم قونا وياه يمكن إن ما نروم الرأس داتين ساعة سانكاي ساعة تكويوني فينا قرقلين عجيسين بيخوجي سوداتين ساعة هي تونيلي سوداي ساعتي ديسي لبو في أبا يقتا جاني عمنا تاي لبو ساعة يقتو قابساوان نخفا قابسون اتفاا اتياتي منا اتعالو دا فيديو سنلي الرئيسيني خاون تنتو قرو ساقلي سيتين سندقيسو فدا namnun dirage jiralle dagaru media gubatin bonyu enne jira malif bohun abadan number bachisu ti walin ijaratan ilmanis oratan turti wagga digdama oli erga walin jiratani jalala fi bulti ho akesa addaggen safu himbegne gargar baste هذا ورافي وامرا ارتست اجالو انديسا اهدفان تودمسو كروال تجيت دفون اسوانو تاسست يلجنت فكران ياتاچو بالبيتو فانتو دمس مالن جدا وانا جدم قبل دبچو افيس انتنديني غارو ورياچ ايكو نرافدتن وريغوتا كو نرافدتن
isaaniitis duuti. Akka du'aan duutni akka itti murteeffamu barbaada. Aceen hin duune. Acee hedduutu jira. Gootni hin du'a. Hojiinsaa garuu hin du'u. Seenaa bara baraati. Aceen hunda keenya keessa jira. Akkuma agartan abireen kiyya ani Hacaaluu guyyaa isaa awwaalanii fi guyyaa duree inni du'e qofaan bo'ee guyyaa isaa awwaalanii guyyaa inni du'e irrallee guyyaa isaa awwaalanii irra bo'ee fi har'aan tana giseen fi haadha mana isaa harkeen irra bo'e maal jettee akkuma dhageessanitti nama isa ajjeese akka du'atti naa murteessaniin fedhette namni isa ajjeese du'a fi abbaan ifitti murteessu du'a yoo abbaan ifi murteesse ol beetiif murteessa. Uummanni as keessa isii hojii waltajjii keessa jiru kun cinaan uummata isaa ajjeese lubbuu isaa kabaase isaanii lubbuu isaa baasanii ol bahanii boohan waltajjii gubbaatti ol bahanii boohanii boochistuu taanii nama boochisan hin qaanfatanii xiqqollee qalmaaf akkam jee Shimallis Abdiisaa Oromoo Oromoon isa shakkiteeti ol baasanii Hacaaluu qalmaaf qopheessanii eenyumaana yeroo tana. Johar bana moo Johari to men deddeese isaati to gaafii fi deebisan booda ajjeesan sanii fi laa sanii fi miti ni duun gorte sila Oromoo ta'uun kee mirkanaa'ee Hacaaluu bakka sila qabriisaa gubba siidaa dhaabdaaf sila reefkee isaatiin akka isaan karaa irra deddeeman hin gootu ati fiifuu namaa si ajaja namaa jala jirta. Harka namaa keessaan baane akka nama ifiin jiraatu ifiin haasa'utti gizee waltajjii ol bahe booye nama dhaqee booyi jaan ergamaadha inni fiifuu ergatanii dhaqeechi gubbaa dhaabbadhu booyii gadda keenya beeksisi jaanii malee waan takka keessa hin jiru inni waan takka keessa hin jiran uummanni jiru kun hundi waan takka keessa takkaan isaa takka hanqan takka Oromoo yaadu hin jiru isaan intarneeta biyyarraa cufanii akka namni addunyaa tanarraa waan biititti jirtu quba hin qabne godhanii as garagalanii gizeenii fi waan akkanaa kana dhiyeessan eenyu shawwaduu deeman eenyu qabsoota miftuuba deebisuu deeman nama nagayaa eenyu biratti fukuduu deeman eenyutu nama nagayaa isinsaa yaa obboleen keelaa silaa boohuu miti maaliif ol kaatanii laan waan feetan maaliif hin taane abadan ganaa Oromoon خايفين فيتو كجورجي خايفين فيلت خايفين فيتو هنجا عنقورتي والبافتو جونكما والمان أورومورا إلمان أوروموني كبناوني إلمان أورومو الجرجلانيتي منتهاني كيرو تبي خيسا من يول نيتني تشوفتني ولاد رتاو في دندسن تبي على ميرجع كبدي بيتنا ما خيدا مسيرا مالي هدا مكسي سيرا مالي نميتنتي خدو إيه هاي نساني بها خنا ما أجيسي مو أجيسي جاما أكلبونا ما باسيتي لبوني ساتي سباتي biyya namaa seeraa jira garuu biyya teessan seerrin jiru biyya Itoophiyaa jaamtan agartee mi seera waan jaaman beetanisin aslan kaartaa rakkamni beeta kaartaa raawunuti kami jira Oromiyaa Amaaraa Tigraay Maarree ne jira Oromiyaa itti kophaa irtii miteenyitun maanu kanneen isinirraa maa keessaa nurraan baane nafxanyoonni maal nu keessaa godhan maal nu keessaa dalagan maal nu keessaa fedhaniiu namni kun bar nama dhaaluu maa fedhaa maaliif nama dhaaluu fedhaa namni kun amma numa kiyya kana keessa yoo takka tabiraa dhuftee siin daaranaan jetti tindhiisu haqa kiyya irratti lola duraanuu nuti Oromoon akka ifiin jennu gara ballannaa kabajaa guddachuun ammaan dura malee amma booda hin jirtu garuu ammaan dura isin kabanyee isin ulfeessine arraan booda garuu ilmaan Oromoo laal kabiyya keessa jirullee dandeessan miliyoona 50 nuti rasaasni keessan nama miliyoona takkaawun ajjeesu tamaam rasaasa qabdan hunda Oromoo ajjeefnettanii yoo itti garagalchitan nama miliyoon takka oguu ajjeese isinirraa dhumata rasaasni nama miliyoon takka Oromoo irraa ajjeesuu hin dandeessan miliyoonni tokkichaan san dhumee yoonii fi kaafe bilisoo mararti mataa xiyyamaan taane galee wareegamuudhaaf an xiqqisho takka sur hin jiru isin warra sooshaal miidiyaa irra teessan sooshaal miidiyaa irra teessanii uummatatti onnee gootan nuun jettan koomentii irra namni tokko laa sirriitti hin fakkaatin karaatutu hin jirre malee mataa xiyyaaf angalee mataa xiyyaaf galee ni wareegama akka uummanni biyya dhumu jiru akka qeerroon biyya dhumu jiru san gartee akkasi kaanuus xiyyaasi dhiisee galee ni wareegama lubbuutii Oromoodhaaf
garuu haalli jireenya namaaf hin mijaa'u akka feetu qaama keetirraa on harkattu jaan isin warra social media gubbaa teessanii onnee qeerroo gootanii qeerroo biyya fixu jirtan kajuu jira tokko comment jalatti laa nuti dirqama onnee nama godhuu qabna warri social media gubbaa jiru dirqama onnee nama godhuun keenya waan nurraa eegamaati waan nurraa dirqamaati maaliif yoo onnee namatti hin goone sabni keenya umrii isaanii gabrummaa jala jiraatan umrii isaanii dhaloota keenya kan dhufuuhu gabrummaa ilmi kaanus xiyyalleen jireenyuma gabrummaa keessa dhalatan jechuu ilmaan kaanus xiyyalleen Ozo hada abbaan kiyya gabrummaa jalee nalitiin gabrummaa keessa daladde. Anis ozo gabrummaa jalee rutiin ilmooti ya gabrummaa jala dale. Garuutu ozoonii fi gabrummaa jala jiru ilmaan keenya kee ilmaan isaanii gabrummaa keessatti dhalleef social media gubbaa xiqqaa guddaa Oromoo ni jaamaa iyyuu jira. Warri social media gubbaa iyyuu kun akka waan ifi wareegama kafalutti hin jirre isinitti hin fakkaati. Nuti irra garaan nu gubachu jiru warra mana keessa taa'ee mana keessa lallabee bakka itti baafatu dhabe kana agartee nuyi warri garaan gubachu jiru. Sila biyya jiraannee akka qeerroo taanitti lallabnee itti fottooynee itti lubbuun nu baatee itti wareegamnee irra gammachuudhaan raantana. Isaan bargabbahanii firraa baasanii firraa lallabanii fedhan fottoqanii galanii fedhan dhiigni isaanii akka Hacaaluun nuti wareegame kanatti wareegaman. Garuu nuti faayidaa takka hin qabnu mana keessaa lallabuu malee bakka itti baafannu hin qabnu. Nuti turre cinqachuu jira isaan sanirra. Sila akka isaanii firraa baasuu dandeenye hedduu takka nama gammachiisa. Garuu isin warri ol baatanii miidiyaa gubbaa bilaash boochan. Ummata mataa guddaa kan hin qaanfanne. Nu shawwadan arraan booda shawwadamte Oromoon amma dura. Oromoo taphattanii Oromoo ayilii isaanii taphattanii amma dura. Sanuu gogummaa isinitti hin fakkaatin kabajaa guddina namaa kennuudhaaf hanqa isin fiddanii siidaa milik jaartan hanqa isin fiddanii siidaa maarree jaartan hanqa isin fiddanii hayyaay akkam nu godhuu feetan amma hambootos firraa geessaan gurguraa haa magaalaan nu gurguruu feetanii. Arraan booda Oromoon bakka jirtu xiqqaa fi guddaan isaa keessaafuu warri biyya namaa keessa jiru maashaallah tabaarakallah isaanii warri qaxe isin godhee laal hafuura isin ukkutee hanqa isin firaa takka harka kannitanii biitita Oromoo teettanii gabbuutanii ati garuutu Abiyyi Ahmed Jaamii aangoora taa'u jiru kursiira nu taa'u jiru kan agartee nafxanyaa abbaan keetu Abiyyooti je maqaan isaa duraan anaatu Abiyyitti moggaasee fi Abiyyitti irraa jijjiiree malee Abiyyi Ahmedii mitiati takkaffaa silaa Oromoo taatee jaartiin sinafxanyaa taatus xiqqisha takka Oromoodhaaf surjetta. Xiqqisha takka Oromoodhaaf rifatta. Hin qabdu godhu waan rifaatu Oromoo. Dhiigni Oromoo silaas keessa jiraate xiqqisha takka if duuba deebita. If duuba deebi'uu hin qabdu garuuti. Oromummaa kiyya namni narraa fuudhu hin jiru jee Oromoo jechaa ooltan hullaa sirraa fuudhu hin qabdu Oromummaa. Silaan qabaattee namni takka ka Oromoo miti siin jee nafxanya siin jiru hin jiru. Silaa dhiiga ilmaan Oromoo akkana dhuydee ol baatee siree teetirra raftu hin dhuydu silaa ilmaan dhiiga ilmaan Oromoodhaatu. Hundi keetuu laal hundi isaaniitu warra si jala dalaguu walaasii guutuu keessanii nafxanya afaan Oromoo dubbachaati Oromoo ifiin jettan malee Oromoof namni irra yaadu hin jiru jaa hin qaanfattu afaan Oromaan akkanattu Oromoon namni sirra yaadu laal guutuudha ati aslan Oromummaanii fi yaadduu fi Oromummaanis si keessa hin jirtu wanni takka si keessa jirtu hin jiru haasoonni kiyya kun hin ta'iniif wanti YouTube keessa laabuu ni dandeessan. Maqaa namaa kaasellee takka haaseen beeku garuu arraan tana dirqama naa haasisee jira. Ummata keenya biyya keessaatti cunqursaa ummata keenya biyya keessaa rakkisaa garuu biyya keessaa rakkisuus alhamdulillah duraan biyya namaa kana keessa jiraachuu keenya akka waan miskiinummaa fi takka dhabaa fi takka tuffiin wanta nafxanyaan biyya irraa obaasee na fakkaata garuu biyya namaa keessa jiraachuunis gaariidha arraan tana silaa Oromoon biyya namaa keessa hin jiraanne akkanumatti akkuma Itoophiyaa ammaan tana biyya jiru manatti hidhanii mana keessa jiru sanitti hundinuu walumaan mana keessa jira silaa garuu arraan tana biyyaa qabdan biyya keessaa mirga qaba wanta godhuu hin dandeessan biyya keessaatti maqaa keessan isin xureessee garuutu Abiyyi Ahmed akka Gaddaafiin duusan gartee Gaddaafiin beetanii bulchaa Liibiyaadha akkana lafarra shorreessanii laafoonsaa akkana takka baasanii ajjeesan Oromoon Abiyyi Ahmed yoo qaceelee nagaan aangoo tana kannee dhiifama Oromoo gaafatee bu'uu baate Oromoo dura akka Gaddaafiin du'eessanii duute isaati inshallah nama ajjeesee ajjeesne jiru isin malee nagarre nama ajjeesee ol garagalee boo'u isin malee nagarre nama ajjeesee ol garagalee aangoo uummata ija keessaa qabnu hunda fuudhee hidha guuree booda ol garagalee imimmaan dabdab godhu isin malee nagarre maali kun fakkeeffadhaan fakkeeffanne arrabooda Oromoo shawwannaan hin jirtu arrabooda Oromoodhaaf jala bulchinaan hin jirtu arrabooda Oromoodhaaf nafxanyoota jala mataa qaqqabnaan hin jirtu dhumattee jirti amma duraa isinii gahee basganaa arraan booda Oromoodhaan nama tokko gabroomaa abadan hin jirtu qabsoon ammaan tan itti kaatituun akkanuma if duuban deebitu akkuma ammoo arraan tana boolisoonni hankeetii fi gabroonni haqaalii hankee dhaga'u beela'u jiru agartee akkasuma guutuun isaanii beelaan dhumuu ta'an.
isinammoo warri biyya keessaa jajjabaadhaa cafeeraa misitu akkam jee warri ayyoonni ganama hirriba irraa ka'eeti ummanni biyya alaa maal nuu dhaame Minnesota irraa maal nuu dhaaman ijoolleen biyya alaa irtu maal nuu dhaamte je'anii gaafatan jee ayyoota keenya jajjabaadhaa abbootii keenya jajjabaadhaa akkasuma gaafadhaa biyya alaa irraa maal nuu dhaamte jaa warri biyya alaa irtan ammoo dhaamsa keessan itti fufaa qabsoo teessan itti fufaa jabaadhaa isiniin jenna. Fiidiyoon keenya har'aan tanaa kanuma fakkaata Hacaaluu Hundeessaa qabsaa'aan duu qabsoon itti fufa jaanii Hacaaluun du'eedhaaf Hacaaluudhaaf siidaa dhaabdaniif Hacaaluu fi abbaa Hacaaluutii fi maatii Hacaaluutii fi faamilii Hacaaluudhaa TV boqqolloo gubbatti ol baastaniif ilmaan Oromoodhaa qabbanaawaniitiif duuba deebi'anii abadan gonkumaa kun isinitti hin fakkaatin. Hinumaa hin shakkinaadhaa ilmaan Oromoo qabsoo har'aan tana kaate kana bilisummaan mana galan malee gonkumaa yoo bilisummaan hin jiraanne manatti hin galanii jaatii lubbuu teessanitti himaa akkuma ammaan tana hirriba dhabdan kanatti kana daran hirriba dhabdanii aangoo kana yoo kabajaan gadhiistanii akka dhugaa Oromoo fi jettan kanatti aangoo kana dhugaan gadhiistanii hoonii fi nagee handiifamu nu gaafattanii ka aangoo ilmaan Oromoo ka fedhan filatanii irra kaayyatan nagee jettanii eegamta lubbuun teessan immoo baati yookaan ammoo wareegama kafaltamii sin jartan wareegama kafaltaniitis duutan namni sin hin jiru gootummaadha duutan namni sin jiru akka nama du'a sareedha agartee duuti sareetu xiqqisho du'atee sanirra kabajaa qabaachuun ooltu akkasi duutaniin sin hin jaa jechuudha. Saniifuu obboleen kee fiidiyoon kee har'aan tanaa kanuma fakkaata rabbiin qabsaa'aan hofaa qabsoon itti fufa jaanii saniifuu rabbiin nama hundaa haa sabbarsiisu Hacaaluu Hundeessaa rabbi biyya irraa haa salphisu Hacaaluun Hundeessaa onnee nama hundaa keessa jira onnee daa'immanii hunda keessa jira akkuma onnee nama hundaa keessatti abiyyiin jibbamee ajaa'ee jirutti Hacaaluun Hundeessaa onnee Oromoo dhaloota qubeetii fi xiqqaa fi guddaa keessatti jaalatamee kabajamee urgaa'ee qabsaawaa fi wareegamaa qabsoo ilmaan Oromooti jecha wareegame tahee jira onni teenya keessa akkasuma hanga fiidiyoo biraatti walitti deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kaasoonni kiyyoon hin tahiniif ilmaan Oromooti mitiin isiniin jaa isinuu YouTube kee jalaabuun isiniin jaa nageetti.